Yooyyaa akkam jirtan nagaa jirtu waan Dr. Haaromsaadha akkam fayyaa keessanii nagaa keessanii mata duree haaraan olitti deebinee dhufnee jirra. Mata dureen keenya har'aa faayidaa hirriibaa gahaa rafuu jedha. Egaa meeqa keenyatu hirriibni rafuu qofa osoo hin ta'in meeqa keenya qaama keenya fayyaa keenyaaf akka barbaachisu beeka. Hirriibni immoo akkuma nyaataa fi akkasumas bishaan dhugaatii wantoota nama barbaachisan keessaa tokko akka ta'e meeqa keenyatu beeka. Egaa hundumti keenya cal jennee rafna immoo hirriibni faayidaa akka nuu qabu beekna. Egaa har'a tokkoon ilaalaa nu wajjin turaas hin jenna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan asumaan subscribe like gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan isin affeerra. Hirriibni akkuma jalqaba isiniin jedhe hirriibni wantoota bu'uura ilma namaa ta'an keessaa isa tokkodha. Hirriiba rafuun baay'ee murteessaadha jireenya ilma namaa keessatti akkuma nyaataa fi bishaanii nama barbaachisu hirriibnis baay'ee nama barbaachisa. Hirriiba kan rafne ta'e rakkoolee garagaraatiif kan saaxilamnedha. Egaa sa'aan namni tokko hirriiba itti rafu namaa fi akkasumas umriidhaan garaagarummaa qaba. Keessattuu daa'imman umrii sa'a dheeraa rafuudhaan yookiin yeroo dheeraa rafuudhaan kan beekamu akkuma umriin isaanii dabalaa deemuun yeroon itti rafan irrachaati kan deemu jechuudha. Egaa yoo beektan yoo argitan daa'imman sa'a dheeraa rafuudhaan kan dabarsanidha jechuudha. Akkuma guyyaa isaanii yookiin guyyaan isaanii umriin isaa dabalaa deemuun sa'aan itti rafan yeroon itti rafan irrachaa deemaa jechuudha. Egaa akka walii garaa irratti namni tokko jiddu galeessaan namni ga'eessi tokko sa'a 6 hanga sa'a 8tti yoo kan rafu ta'e guyyaatti kan gorfamudha. Faayidaa qaama keenyaaf hirriibni qabu keessaa muraasa isaa hanga 10 jechuudha. Tartiibaan hanga 10 yaalaalu. Tokkoffaa irratti faayidaan hirriibni qaama keenyaaf qabu dandeettii dhibee dandamachuu yookiin madeenummaa qaama keenyaa ni dabala. Dandeettii dhibeerraa qaamni keenya dhibee garagaraatiif akkasumas infekshinii garagaraa jarmoota garagaraatiin yoo faalame dhibeen sun akka salphaatti akka hin qabne gochuuf hirriibni gahee guddaa qaba. Hirriibni qaamni ittisa keenya dandeettiin qaama ittisa keenya akka jabaatu akka dhibeelee kanaaf hin saaxilamne nu godha jechuudha. Hirriiba gahaa rafu. Lammaffaa irratti dandeettii waa yaadachuu waan haaraa kalaquu si'aayinnaan xiyyeeffannoo hojii keenya irratti nuuf dabala. Si'aayinnaa fi xiyyeeffannoo hojii keenyaaf nuuf dabala. Egaa hirriiba kan gahaa kan rafnu ta'e wanta hojjennu irratti xiyyeeffannaa ni qabaanna akkasumas dandeettii kalaqii keenyaa ni dabala. Sadaffaa irratti rakkoolee fi akkasumas bu'aa bayii jireenya ilma namaa keessatti nu mudatan haala gaariin akka keessa dabarruu fi akkasumas murtee sirrii akka kennuuf nu gargaara. Hirriiba yoo kan rafnu ta'e hirriiba gahaa kan rafnu ta'e wanta murteessinu san irratti xiyyeeffannaa goonee wanta nu mudate san irratti xiyyeeffannaa goonee waan sana ilaallee murtii sirrii fi akkasumas akka salphaatti akka keessa dabarruuf hirriibni gahee guddaa nu arfaffaa irratti ulfaatina qaamaa madaalawaa akka qabaannu nu taasisa. Kanas hin jedhu ulfaatina garmalee guddaa ta'es akkasumas garmalee xiqqaa akka hin qabaanne nu taasisa jechuudha. Ulfaatina qaamaa keenya madaalawaa ta'e nu taasisa hirriiba gahaa kan rafnu ta'e. Shanaffaa irratti walqunnamtii saalaa gaarii ta'e gaggeessuuf nu fayyada. Hirriiba gahaa kan rafnu ta'e rakkoolee walqunnamtii saalaa raawwachuun wal qabatanii dhufan hedduu isaa nurraa hir'isaa jechuudha. Walqunnamtii saalaa gahaa ta'ee fi akkasumas barbaachisaa ta'e akka raawwannuuf hirriiba gahaa rafuun baay'ee murteessaadha. Jahaffaan dhiphina sammuu hamaa ta'e nurraa balleessa. Dhiphina sammuu egaa dhiphina sammuu karaa hedduun jireenya keessatti nama mudatu rakkoo nama mudatu jechuun ka'ee wal qabatee nutti dhufuu danda'a. Yoo hirriiba gahaa kan rafnu ta'e rakkoolee saniif sammuun keenya haala salphaa ta'e furmaata akka laatan gargaara. Kana darbees immoo hirriibni gahaa kan arganne yoo ta'e cinqiisaan dhiphina sanarraa akka furamnu taasisa. Torbaffaan carraa dhibee sukkaaraa gosa lammaffaa yookiin gartuu lammaffaa taayipii 2 jedhamu qabamuu keenya ni hir'isa. Dhibeen kun rakkoolee garaagaraatiin wal qabatee dhufuu danda'a. Isaan keessaa yoo hirriiba gahaa kan rafne dhibee kanaaf nu saaxiluu danda'a. Kanaaf yoo hirriiba gahaa kan rafnu ta'e yeroo gaarii yeroo dheeraadhaaf hirriiba gahaa kan rafnu kan ta'u ta'e carraan dhibee kanaanis qabamuu hamma tokko jechuudha. 100% jechuu baanu carraa dhibee gosa lammaffaa kanaan qabamu kan inni hir'isa. 8ffaa irratti fayyummaa onnee keenyaa fi onneedhaan wal qabatanii nama mudachuu danda'an ni hir'isa. Egaa dhibee onnee fi akkasumas onneedhaan wal qabatan yoo hirriiba gahaa kan rafnu ta'e hamma ta'e jechuudha. Parsantii ta'uu nurraa hir'isuu danda'a jechuudha hirriiba gahaa kan rafnu ta'e. 9ffaa irratti dhiibbaa dhiigaa akka to'atamu taasisa. Egaa dhiibbaan dhiigaa wantoota garaagaraa irraa ka'uun sababoota garaagaraatiin
namarratti mul'achuu danda'u. Hirriba gaasuu kan rafnu ta'e dhiibbaan dhiigaa keenya qorsaanis ta'e akkasumas immoo sochii qaamaatiin akka dhiibbaan dhiigaa sun to'atamu nu gargaara. Akkasumas immoo yoo hirriba gaa kan rafnu ta'e yeroon booda carraa dhiibbaan dhiigaa ol ka'uu kun jechuudha. Dhiibbaan dhiigaa kun ol ka'uu kun hanga ta'e hir'isaa jechuudha hirriba gaa kan rafnu ta'e. Kurnaffaa irratti walitti dhufeenyaa fi waliigaltee gaarii namoota naannoo keenya jiran waliin akka qaban nu taasisa. Egaa hirriba gaarii yoo kan rafnu ta'e wanta raawwannu irratti waan beeknuuf wanta goonus waan beeknuuf akkasumas waan dubbii nama wajjin dubbannu irratti of eeggannoo fi akkasumas wantoota namaan jennu waan beeknuuf kana hin jedhu sammuun keenya si'aa waan ta'eef wanta goonu irrattis wanta raawwannu irrattis of eeggannoo waan goonuuf walii galteen akkasumas walitti dhufeenyi namoota jidduutti qabnu gaarii akka ta'u taasisaa jechuudha. Egaa akka walii galaatiitti wantoonni 10 armaan olii kun faayidaa hirribni nu kennu keessaa faayidaa hirriba gaa rafuu keessaa argannu keessaa isa muraasa. Egaa hanga danda'ameen namoonni hojiin isoo isinitti ba'ate haala garaagaraatiin sa'aatii 6 hanga 8 jidduu galeessan osoo raftanii baay'ee ni gorfama. Mata duree biraatiin rakkoolee hirriba gahaa dhabuudhaan namatti dhufuu danda'anii fi akkasumas immoo furmaata namoota hirriba gahaa rafuu hin dandeenye yookiin hirriba dhaban furmaanni qabannee kan walitti deebinu ta'a. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuun akka maatii keenyatti dabalamtan isaan affeerra. Yaada fi akkasumas komentiin